Katabbii kana dubbisame katabbiin kuni oduu ammee jedha. Afaan Amaaraatiin kan maxxanfame Sabbar Zeenaa oduu ammee Abiyyii fi Lammaa Magarsaa jidduu garaagarummaan jiru manguddummaadhaan taa'amee xumurameeti jira. Jooharii fi Abiyyiin gidduutti illee manguddummaa jidduutti araarsuudhaaf akkuma Lammaa fi Abiyyiin jidduutti araarsan manguddummaan taa'amuun eegaleeti jira. Kan jedhuudhaan maxxanfame. Wanti kuni kan kaabinee bilisiginnaatiin maxxanfamedha jechuun warrootuma gartee isaaniif sagalee ta'u yeroo garagaraatitti sooshaal miidiyaa kanarratti jechuu biyya. Waan akkanaa kana maaliif jidduutti facaasaa jiran as maxxansa kana jala dhaqee komantii hedduu dubbiseeti jira. Oromoon hedduutu akka burjaajayaati jira. Waa'ee akkanaa kanaan jechuudha. Akkasuma ammasii eega lubbuun qulqulluun dhiheenya kana lixa Oromiyaa Wallaggaan keessatti sababa shira siyaasaatiin lubbuun namoota hedduudhaa galaafatamtee booda duula uummata keenya kan Wallaggaa irratti banamee jiru. Oromoo ittiin qoqqoodaa akkasuma ammasii uummata Wallaggaa kophaa baasanii nyaachuudhaaf dhugaadha. Wallaggaa waggaa afran kana haaluma akkanaa kana keessummeessaa jira. Garuu nuyyuu ittiin nu qoqqoodaa jiranii jechuudha. Barattoota Oromoodhaa kan naannoo isaanii keessa jiru namoonni hedduun of eeggannaa godhaa kan jedhu dhaamsa dhaamaatti jiran. Haala amma deemaa jiru kanarratti maaltu Oromoo irratti as deemaa jira. Wanni Joohar dhiheenya kana torbaanuma kana keessa nuuf dhaame hedduu ammantanayyuu argaati jirra. Mee qoqqoodamiinsa Oromoo jidduutti tahamaa jiru kana waliin ilaalaa dhabduu moobaayilaa birraay waraana jalqabaa dhuftan sabskiraaybii godhaa maatii keenyatti dabalamaa hordoftoonni keenya immoo deebiidhaan baga gara chaanaala kiyyaa dhuftan isiniin jedha. Jalqaba irratti maxxansa kana akkuma amma isiniin jedhe maxxansi kun kan nama dhuunfaatii miti makkoobilii jedhama. Fuulli feesbuukaa nama kanaa jechuudha. Waggaa afran kana namoota bilisiginnaa sooshaal miidiyaa irratti akka nama burjaajessaniif bobbaasan keessaa nama tokkodha. Sooshaal miidiyaa kanarratti akkuma isin hubeetan fakkeenyaaf warroonni gartee mootummaa waliin hojjetan tokko akka nama mootummaa deeggaruu isaanii uf mul'isaniitumaan dhaadheessan tokko ammoo akka nama gartee mootummaa fi paartii biraa irraallee bilisa ta'anii akka nama dhuunfaa tokko ta'anii yaanni wahii yeroo yaanni akkanaa mul'ate kun akkas tahamuu qaba akkana tahamuu qaba jedhanii namoota nama burjaajessuudhaaf ittiin fayyadaman keessaa nama tokkodha jechuudha amma maxxansi kuni. Kanaafuu Abiyyii fi Lammaa jidduutti garaagarummaan jiru manguddummaadhaan taa'amee xumurameeti jira. Jawaarii fi Abiyyiin jidduutti ammoo ammantana manguddummaan taa'amaa akka jiru qulqulleeffannee jirraadha maxxansa kanarratti. Waan akkanaa kanarraa sirriitti of eega. Namoota gariidhaaf galuudha danda'a. Lammaa fi Abiyyii gidduu garaagarummaa yookiin ammoo manguddummaa intala takka jaalatanii intala irratti waliin dhabne yookiin ammoo ooruu irratti waliin dhabne garaagarummaan isaan irratti wal dhaban siyaasa. Siyaasni sun ammayyuu hammaatee bakka hamaa irra jira malee wanni fooyya'ee hin jiru. Bakka gaafa duraa san irrayyuu hammaateeti jira. Lammaa qofatti hin dhaabbanne. Lammaan durii maqaa obbodiyootiin tolfame Lammaa qofa irratti hin dhaabbanne. Jawaarii illee jedhanii dubbatanii jiran jechuudha. Jawaarii fi Abiyyiin jidduutti illee manguddummaan taa'ameeti jiraadha. Asirratti namoonni hedduun komantii as jalatti fakkeenyaaf komantii hedduudha kan kenname namoota kumaa oltu laayikii godhee namoota hedduutu sheer godhe waan kana keessatti burjaaji guddaa waan argeefidha maxxansa kana qabadhee wanni isiniif dhufeef jechuudha komantiidhaan namoota hedduulee dubbiseefiitiin waan bareedaadha baga taame maaliidha rabbi haa godhu akkas haa ta'u anka jedhu namni tokko illee ofiillee akka waan jechuun yaadarraa waan namni jedhu tokko dafee hin galuuf jechuudha duudaa ta'a namoonni tokko Jawaarii fi Abiyyii dhuunfaadhaan waan wal lolan hin qaban. Akkuma isin jedhe intala tokko walitti hin jaalanne yookiin immoo daangaa ooruu irratti wal hin dhabne Lammaa fi Abiyyis ooruu irratti wal hin dhabne kan isaan wal dhabsiise garaagarummaa ilaalchaati garaagarummaa akka ati deemtu kun Oromoodhaaf hin ta'u akkanatti hin deemini Oromoo hin ganiinidha kan isaan irratti wal dhaban jechuudha. Suni ammayyuu jabaatee hammaateetti deeme malee wanti furame hin jiru. Tokkoffaa marii biyyattii yookiin ammoo naashinaal daaloogiitu ta'amuuf deemaadha kan jedhame. Joohar faa yoo gartee fakkeenyaaf araarri kan bu'amuu deemu kan biyyaatiidha kan bu'amu yoo ka bu'amu taate jechuudha. Yoo fakkeenyaaf waboonis TPLFs warroota gartee itti wal lolaa jiran kanaa waliin itti walii galamee akka guutuu biyyattiitti araarri kan ta'amu ta'e san nama hundatu irratti hirmaata. Jaalman roolleen hirmaataa jechuudha san. Garuu kaan qoqqoodanii kaan achi qabanii kaan as qabanii akka gartee Oromoon kanaa wal irratti duulu akka Oromoon gartee kanaa wal furguuggeeffatu haala akkanaa kanaan nu jidduu fidaniiti jiran jechuudha. Maal seetan waan akkanaa kana fakkeenyaaf olola gartee amma dura nurratti deemamaa ture san keessaan karaa argatan natti fakkaata amma fakkeenyaaf keessattuu wanni Jawaarii fi Abiyyiin jidduutti akkas tahame maali tahame jedhan sanii warri Oromoodha gartee paartii Oromoodha deeggarra jedhu waan akkanaa kanaaf karaa saaqan amma warroonni gartee amma dura fakkeenyaaf waa'ee duula maqaballeessi yookiin ammoo Jawaarii mootummaa kana jalatti maalii kursii qabaa jira maalii qabaa inni akkasii maqaballeessaa hayyoota warri ofiin jira waan akkanaa kanaa fi karaa nuuf saaqan jechuudha. Kanarratti amma
yookiin Jawaahir Jawaarii fi Abiyyi fi Lammaatimi jarri bakkuma isaanii jiran kan sharri isaa hojjetaa jiru tonkolii hojjetaa jirullee ittuma fufa kan gartee biyyattiin harka isaatiitti diigamaa jirtullee ittuma fufamaa jira Lammaan ammoo bakkuma isaa Jawaaris bakkuma isaa hundinuu kaayoo isaanii qabatee jira garuu hawaasa ammoo kanaan burjaajessanii akka hawaasni illee ofii isaatii wal shakkuu fi akka ofii isaatii wal irratti duulu akka ofii isaatii gartee waan akkanaatu ta'amaa jira jedhee hawaasni wal amantii isaanii isaan jidduu dhabamtu godhuudhaaf haala kanaan babal'isaa jiran jechuudha. Ammatti wanti takka wanni beekuu qabdan kana godhuudhaaf nama siyaasaa gaafachuu isin hin barbaachisu. Mariin biyyattiitiidha kan hin taa'ama jedhameetiin eegamaa jiruu fi haa taa'amu jedhameetiin kan gaafatamaa jiru kan addunyaallee gaafataa jirtu jechuudha. Inni kun ammoo kan TPLF ABO warra Beenishaangul warra lolatti jiru jechuudha. Ofee koruufiyyuu warra karaa nagayaatiin duraanuu biyya keessa jiruudha homaa rakkoon qabu. Yoo haala saniin mariin akkasiidhaa kan dhufamu taate Jawaarii miti Jaalmarroonuu kan bosona jiruu irratti hirmaataa jechuudha. Dabratsiyoonuu irratti hirmaataa jechuudha. Kan sanirraa alaa wanni dhuunfaadhaa Jawaarii fi Abiyyiin jidduu Jawaarii fi Lammaa fi Abiyyiin jidduu jiru yaa jira keenya akkamitti namni dhugaadha isaan fakkeenyaaf warri gartee waan kana burjaajiidhaaf godhe haa godhu amma namoota biraa namoota gartee fakkeenyaaf maqaa oromummaatiin dhuguma itti fakkaate yookiin ammoo Jawaarii fi Abiyyi waan dhuunfaadhaan wal lolan se'u kan Lammaa fi Abiyyi waan dhuunfaadhaan wal lolan se'u hedduutu waan kanaan burjaajahaa jira jechuudha. Kanaafuu hin burjaajahina kanaaf jettanii wal hin qoodina tokko tokko akkamitti Jawaar Oromoo gahee Abiyyiin nama akkas godhaa jiru kan Wallaggaan akkas godhaa jiru waliin mari'ataa kan Waboo akkas godhaa jiru akkas ta'a waan akkanaa kanaadha komantiin achi jala yoo isin seentanii dubbistan jechuudha. Kanaafuu wanni akkanaa kun hin jiru olola diinaa ta'uu bara. Kanaaf ammoo dhugaa dubbachuu fi warra hayyoota Oromoo ofiin jedhu warra akka wartee waan quuqama Oromoodhaa qabanii Jawaar irratti dhiheenya kana duula banantu karaa isaaniif saaqe jechuudha. Silaa gadi bahanii basaastonni Biltsiginnaadha waan akkanaa kanaan jidduu ajandaa xixiqqoo tan nuu kennanii wallaalaa kenna burjaajessuudhaaf yaalanii jechuudha. Kanaaf namni hundi ittiin dogongoraa fi miti namni hedduun amman tana beeke waan isaan shira siyaasa guddaa jedhanii hojjetaniyyuu namni durseeti beeka amma waggaa afran kana maaliif kanuma kaartaan taphatamaa jiru kanuma waan ta'eef inni biraa waa'ee uummata keenya kan Wallaggaa irratti shira uummata keenya kan Wallaggaa irratti deemaa jirudha. Isa kana namoonni tokko tokko Wallagga waan jedhamu qoqqoodamiisa. Wanni kun beeki Oromoo irratti jalqaba irratti waan isin jechuu barbaadu lubbuun namoota nagayaadha kan waan kana keessatti siyaasa kana keessatti Wallaggaan keessatti amman kana taame saba barbaadee haa ta'u abbaan barbaadee haa ta'u lubbuun siyaasa irraa bilisaa lubbuun siyaasa irraa qulqulluudha lubbuun nagayaadha kan achi keessatti bahame dhugaadha namatti dhagahama waan tahamullee hin qabne addunyaallee balaaleffataa jirti kana garuu haga ammaatitti qaama kamiin taame kan jedhamu beekamu ammoo waggaa afran kana biyyattiin homa akkana kana keessummeessaa jirti jechuudha. An asirratti fakkeenyaaf amma waan tokko kan hin argeerraa waan akka nama dhuunfaa tokkotti argeerraa wanni sun tahamee osoo daqiiqaa takkallee hin turin tiwutaraa fi maalii irratti fakkeenyaaf muummichi ministeeraa gadi bahee maxxanse jechuun haalli akkana kun tahamu waan haarayaa miti maaliidhaan akkas tahame kaabinoonni illee achi booda hafarsaa turan jechuudha waan kana akkas goote shanii marroo nama goote akkasuma ammallee karaa amantiitiin abbootiin amantiillee waan kana haala saniin balaaleffataa jira. Inni kana caala ammoo kan nama ajaa'ibsiisu yeroo hedduu akkuma isinuu beektan waggaa afran kana haalli yaalamaa ture akka namni amantiidhaan namni biyya sanii gadi bahee wal nyaatu akka namni gartee sabaa wal nyaatu akka gartee sabnummaanuu oromummaanuu gandaan amantiidhaan wal nyaatudha kan godhamu waan kana yaalanii jechuudha. Keessattuu eega artiist Haacaaluu Hundeessaa nurraa wareeganii hatta du artiist Haacaaluu Hundeessaa irratti illee waa meeqa yaalanii Oromoo jidduutti akkuma isinuu beektan jechuudha. Karaa Oromiyaa kanaan haa milkaa'amuu dhabu malee jara kana keessa yeroo hedduu ni milkaa'ama. Yeroo kana isin jedhu maalinni warri osoo gartee fakkeenyaaf bakka kan samii buutellee isaan ajjeefte waan kana barshaneetu akkasii godhe hoguu jedhameen Oromoo jechuudha. Oromootti beekanii beeki. Isaanuma kanallee yeroo qeequu barbaadan shanee jedhanii kan isinuu ni beektan fakkeenyaaf Onag shanee jedhaniin warruma oppodiyoodhaa kan isaan irratti diraamaa dalagaa jiru kana jechuudha. Silaa namni tokko fakkeenyaaf nama diraamaa irratti dalagu san dursee beekuudha qabaa jechuudha. Amma miidiyaadhaaf kan kenname argan namoota tokko jechuudha. As keessatti kan lubbuu namoota hedduuti kan bade jedhamee nuu himamaa jiru waan kana keessatti achirraa namoota maatii kiyyatu na jalaa du'ee ilmoota kiyyatu achitti du'ee haadha manaa kiyyaa abbaa manaa kiyyaa haadha kiyyaa abbaa jedhanii yeroo isaan miidiyaadhaaf himamaan inni Onag shanee naachuu nutti himanii isi asii maal gootanii kuni biyyi kan Oromooti jedhanii mee amma dhuguma yaa jara keenya namni tokko namni gartee waa bilisummaadhaaf deemu wabooyyuun ta'in jechuun paartii magartee Oromoodhaa waan Oromoo ta'eef miti namnummaan bilisummaadhaaf deemu tokko waan akkana ni jedha namni sammuu isaatti yaadu yoo hayya fakkeenyaaf amma ABO'n fakkeenyaaf eega wanni kun tahamee ani lubbuu nagayaa irratti bilisummaa Oromootiif malee kan qabsaa'aa jiru lubbuu nagayaatii miti kanarratti qaamni walabaa nuuf haa qulqulleessu kan jedhudha balaaleffatee jira jechuudha waboo waan kana kanarratti nuti gartee araara
marii araaraa kan amma addunyaan godhaa jette kanarraa nu hambisuudhaaf maqaa uummata qulqulluutiin gartee harka keenya xureessuudhaaf godhani kan jedhu waboon ibsa baaseeti jira jechuudha. Waboon eega waan kana itti amalee kan godhu taate maaliif akka taree barsidaa itti gaafatamummaa fudhata. Mee amma biyya gargaraa keessatti qaama gartee riphee laala waan hojjetu takka itti yaadee godheeti itti gaafatamummaa fudhata. Itti gaafatamummaa fudhatu jechuun maalinni anatu godhee kanaaf godhee jedheeti lafa kaa'aa jechuudha. Waboon daddaffitti kan gartee waan kana ibsa baasee anaa miti lubbuu nagaa irratti nuti xiyyeeffannu kan jedhe waboodha jechuudha. Jechuun yeroo kana isin jedhu waboon hin goonin waan isaan jiran isin himaa jiran. Anama mootummaatu godhee yookiin ammoo wabootu godhee fi kanaa miti. Haalota ammoo achi booda taamaa jiru isin hunduu ni agartan. Duuba warroonni maatii tunarraa du'e jedhu kuni onag shanitu akkasuma godhee akkana godhanii lolli kun kan guyyaa guutuu tureedha. Lola gartee gara sa'a 4 moo 5 tureedha guyyaa guutuu tureedha. Haga kana keessatti qaamni mootummaa tokko illee nuuf hin birmanne eega gartee wanni kun xumuramee boodaadha makalaakaa fi maaliin kan dhufeedha kan gartee warra achirraa jechaa jiru kun jechuudha. Warri sun nuti onag shaneedha jechuudhaaf isaan jedhan qofaa fi isaan akkana jechuun qaban nuti qaama nu ajjeese hin beeynu addunyaan nu laal dhuftee nu haa qorattu waan kana kan irratti hojjete jechuudha qaban ture jechuudha warri kun sila. Yeroo hedduu akkuma isinuu beektan ka jara warra kana keessaanii taphni waggaa afran kana nama saba garagaraa kana saba biyya san keessa jiru wal nyaachisuudhaaf fi amantii biyya san keessa jiru amantiidhaan wal nyaachisuudhaaf wanni godhamu warra kana keessaan hedduudha milkaa'amaa jechuudha. Maaliif waan jibbaa saba kanaatiin guutamanii jiraniif. Yeroo kana isiniin jedhu lubbuun achi keessatti baate hedduu na gaddisiisa dhugaa dubbachuuf. Maaliif akkuma saba kennaatitti osoo saba kanallee ta'uu baate jechuun yoo Oromoo ta'anillee beeku lubbuun siyaasarraa bilisaa yeroo baatu eenyumayyuu gaddisiisuu qaba jechuudha. Filannee yookiin ammoo gartee gaafuma Oromoon ta'es gaafuma Oromoo ta'e qofa booyuu hin qabnu nutis. Warri ammoo san ammoo Oromoon hin qabu beeki. Ammayyuu kunoo adda bilisummaa Oromootu qaamni walabaatiin haa qulqullaa'u. Namni ofii waa balleessa akkamitti qaama walabaatiin haa qulqullaa'u jedha. Warroonni maatiin nurraa du'e jedhu kunis silaa kan jechuu qabu isaan ture jechuudha waan kana. Qaama walabaatiin wanni kun haa qulqullaa'u kan jedhu isaan kana ta'uu qaba ture jechuudha. Garuu warri suni onag shanitu akkasuma godhee asii bahaa nuun jedhanii biyya Oromootiin nuun jedhanii jechuu fi namni abbaa waan barbaade uffata barbaade uffatee mataa abbaa barbaade fakkeeffatee ani ebaluufiin jedhee akka barbaade jedhee waan ajjeese akkasuma jedhama. Eenyuun namni kun kan jedhu dhiigni isaa sun akka bahuuf dhiigni ilma isaa dhiigni obbolaa isaa akka bahuuf dhugaan naa qoratamuu qaba qaamni walabaa waan kana naaf qulqulleessuu qaba kan jedhu sila uummanni kuni gaafatuudha qaba ture jechuudha. Kanaafuu xiqqoo haala kanaan karaa kanaan burjaajii guddatu godhamaa jira. Akkuma isin agartan sooshaal miidiyaa kanarratti barattoonni Oromoodhaa kan yuunivarsiitii naannoo jara keessa jirtan akka uf eeggattan quba akka hin deemne kan jedhu namoonni garaagaraa dhaamsa dhaamaatti jiranii haalli biyya keenya keessa itti deemaa jirtu amman talayyuu akka gartee sabaa fi sabni amantii waliin gabbahee wal nyaatu akka sabni wal shakku fakkeenyaaf amma uummata Wallaggaa akkas tahame uummanni Wallaggaa akkas tahame wanni deemaa jiru kana Wallagga qofaa fi miti beeki har'aan tana Wallagga keessa godhame kan itti aanu eenyuun hin beeynu Shawaadhaa Arsiidhaa Harargeedhaa eessaan beeytu tooftaan isaan dhufanii tarii ati har'aan tana jaalmaratu Wallagga keessa jira yookiin ammoo Wallagga akkas tahe maarroo maalii tahe waan jedhamu fayyadamuu dandeessa. Isaan kallattii garaagaraatiin kan isaan dhufan kallattii adda addaatiin jechuudha. Yoo haalli mijatee fi walumaa galatti ammaaliin akka taame tarii uummanni Itoophiyaa kun miiliyoona 150 deebisnaa nama xiqqeessinaa taate yookiin ammoo walumaa galatti akkanatti dhiigni dhangala'u malee nuti umriin keenyan dheeratu isaan itti tafaa'ulatti ilaallatan hin beeku karoora isaaniiti kun waggaa afran kana waan argaa jirudha. Fakkeenyaaf Wallaggaan ammaa miti musiibaan tun waan amma itti buutee miti waggaa afran kana Wallaggaan keessatti niitoorkiin takkuma hojjetee hin beeku takkuma nagayaa ta'amee hin beeku walumaa galatti Wallagga haaluma akkana kana keessummeessaa jira jechuudha. Amma warra achi booda hirmijjaan fudhatamuu qaba shiftaarratti maalii ta'ee footoo akkasii kunoo shabaa'oo kana booji'amee akkas tahame maalii tahame olaantummaan seera akkas kanaadha kan deemamaa jiru. Oromooni kuni Oromoo irratti waan godhameedha. Kuni waan ifa bilisatti garuu kan itti milkaamaa jiru haga tokko sooshaal miidiyaa irratti illee akkuma isinuu agartanii Wallaggaa miti Oromoo irratti waan xiyyeeffatameedha kan jedhu namoonni hedduun balaaleffataati jiranii yeroo kanaan haga tokko itti milkaa'amuu dadhaban Jawaarii fi Lammaa tana gaffidanii akka namni wal shakku Jawaar kun gantuudha akkas ta'e Lammaan kun akkas ta'e gantuudha jedhamee akka gartee deeggartoonni isaan kanallee warra san irratti duulu akka namni gartee gandaan amantiidhaan paartiidhaan wal jibbu haala akkanaa kanatu ifaajee godhamaa jira jechuudha. Kanaafuu wanni Wallaggaan keessatti har'ata hamee boodheessattu akka itti aanu Jimma moo Shawaadha moo Arsiidha moo Harargeedhaa hin beeynu bakka itti neekistiin kam akka ta'e hin beeynu. Waggaa afran kana huma akkanaa kanaadha kan keessummeeffamaa jiru waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu rakkoon
lixa Oromiyaa Wallaggaan keessatti taa'amaa jirtu kan Oromoo irratti xiyyeeffatame barqoqqoodaati amma fakkeenyaaf Wallaggaan irratti kan akkas ta'e Wallagga akkas ta'e Wallaggama qofa ati amma maal duuba naannoo kenname Wallagga akkas ta'e Shawaa dhufa gaafa Shawaatis Shawaan akkas ta'e Shawaan amma as keessatti waa lama fayyadaman tokkoffaa qaama barbaadan san kophaa baasanii dhahuu lammaffaa immoo akka nuti gandaa wal shakkinee ganda keenya qofa irratti hundooynee walii rifachuuf yookiin walii waan kana falmachuun akka hin argamne godhu gaafa Harargee dhufellee Harargeen akkas ta'e namuu bakka Harargee qofa jechuudha gaafa Arsii dhufellee haala keessaniin qoqqoodaniitiin nu nyaachuudha yoo ta'e malee wanti Wallaggaa fi yookiin ammoo maalii irratti kophaa taa'aman jiru kuni waan Oromoo irratti taa'amaa jirudha. Arraachiin eegalan malee eessatti akka ansaniif eessaan akka xumuran Wallaggatti eenyuun akka ansaniif eessatti akka xumuran eenyu nuun beeku jechuudha. Maaliif kana karoora abbaa gartee dhiiga dhangalaasuudhaaf karoorfate qofaadha kan beeku jechuudha. Kanaafuu wanni kun haga ammaatitti addaan baafamuu baatuyyuu abaa olleen an hin goone qaamni walabaa haa qulqulleeffatu jedhe. Mootummaan ammoo olaantummaa seeraa kabachiisuu deemayyuu maaliif waboon acheessa godhe bar qorannooleen godhani beeki waboon godhe. Namni achirraa maatii kiyyaatu achi keessa du'e maaroo kiyyaatu achi keessa du'e jedhu kuni eenyutu achi kaahee eenyuun inni maaliif beena fakkeenyaaf namni achi kaahee akkana jedhe jechuu danda'a qindoomina ta'uu danda'a jechuudha wanni irraa beekamu tokko illee yeroo kana isin jedhu beeka achi keessatti shirri hin dalagamne miti shira siyaasaa abbaa barbaadeenuu haa ta'u an kana akka nama dhuunfaatitti baay'ee nama gaddisiisa waan fokkataadhaallee waan taa'amuu hin qabnellee jechuudha maaliif yoo fakkeenyaaf nurra gaheelleen akkasuma jechuudha yoo sabni sun saba biraa taatellee yoo nurrallee gahe akkanuma lubbuun nagayaa kamiyyuu shira siyaasaatiif yeroo akkas taa'amtu hedduu takka nama gaddisiisa garuu wanni kun haa qulqullaa'uun hafamee achirraa namnummaan tokko ajaartitti achi keessa du'e kan akkana godhe immoo ebaluudha wanni kun fakkeenyaaf qaama mootummaatu hin taane uffata addaati uffata haalli inni itti jiru haala addaati waan kana haa qulqulleeffamu akkana nuun jedhan malee ebaluu isaa nuti hin beenu jechuudha osoo jiru Onag shaneetu akkas godhe akkana nuun jedhe Onag shaneedha kana godhe miidiyaan garagaraa amma kanaadha kan isaan gabaasaa jiran jechuudha. Kanaafuu amma yeroodhaaf burjaajiin uumamtuyyuu wanni kun qulqullaa'uun isaa waan hin oolamne jechuun akkanatti hafa isiniin jechuuf miti waggaa afran kanayyuu wanni isaan itti milkaa'an tarii waan xiqqoo yoo taate malee hin agarre jechuudha. Dhiigni namaa abadan jigeenuma nafne qulqullaa'uun adda baafamuun abbaan dhiiga kana dhangalaase saaxilamuun isaa numan oolamne. Lubbuu nagayaa rabbiin dhugaa isii haa baasu. Ani Abduu Moobaala Biraay hanga qophii biraatti waliin deemnutti nagaan naa turaa.